Jirra jirtuu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB akkam nagaa fayyaa isin jechaa OIB irraa qophii keessummaa OIB qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qophii keessummaa OIB yeroo yerootti namoota garagaraa haala biyya keenya keessatti deemaa jiru irratti isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Akkasuma arraas namni nuti qabannee isiniif dhiyaanne ogeessa seeraa Jamaal Yusuf Jaama. Jamaal waamicha keenya kabajjee karaa OIB yeroo khiyaarsaa gootee nu argamuu keetiif guddaa galatoomi. Ulfaadha warri OIB naafeeroo fayyadamuu galatoma. Tole yeroo keenyatti fayyadamuudhaan haruma kallattumaan karaa gaaffii fi deebii kan seennu taha. Gaaffiin tokko faratti si gaafachuu barbaade lola naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti gaggeeffamaa jiru kana hawaasni addunyaa siviil waar jechuudhaan ibsa. Garuu mootummaan Itoophiyaa seera kabachiisuudhaaf jeeti dubbata. Mee ati akka ogeessa seeraa tokkootti lolli kun maali jettee ibsita? Lolli gaggeeffamaa jiru kun mootummaan tarkaanfii heera yookaan seera biyyattii kabachiisuuti haajuu malee siviil waarii ta'uu kun jiru. Lolli kun kan gaggeeffamaa jiru mootummaa humna mootummaa lama garee lama kan hidhannoo fi riisoorsii gayaa qabdu jidduutti. Gareen tunis garee ideologically political ideology warra garagaraa qaban jennee dubbachuu dandeenya. Warreen biltsiginna amma warreen ilaalcha unitary state hordofan kanaa fi warreen TPLF warreen sirna federaalizimiitti amanna jedhamu jidduutti. So lolli gaggeeffamaa jiru kun akka amma durallee miidiyaadhaa fi Zadiq Abraham Minister of Government Minister Democratization jedhanii BBC irratti maali Al Jazeera irratti bahee dubbachaa turetti lolli olaantummaa seeraa kabachiisuudha malee lola siviil waarii miti. Ibinnumaa inni gadi keessa lolli kun lola saba jidduu gaggeeffamu jiru waan hin ta'iniif lola siviil waariiti jechuu hin dandeenyu jee ibsee. Lolli tokko siviil waariidha jechuuf dirqama saba jidduutti gaggeeffamuun irra hin jiraatu. Lolli kun lola qaama lama jidduutti gaggeeffamu. Qaamni lamaan kunis akkuma haasee ture qaama humna qabu, qaama ilaalcha siyaasaallee garagara qabu, qaama aangoo biyya sanii dhuunfachuudhaaf dorgommii garagaraa godhu. Ilaalcha namuu xiyyaan tarkaanfachiisaa irratti warreen ideoloojii garagaraa qabu. So kanaafi haala qabatamummaan tana lola san deemaa jiru. Lolli sun ammoo hangam takka gaaffii uummata jidduutti wal waraansaas ta'ee dhiibbaa garagaraa keessaa gara saba Tigraay fi Amaaraa jidduutti hangam takka uummata siviilillee jidduu sanatti dhumaa akka jiru. Uummanni ifuma jidduuttuu wal jibbannaa fi wal waraansaa akkasumatti haloo beeksatti seenaa akka jiru kan godhu jiru ifatti kan agarru. So akka waliigalaatti waraana deemaa jiruu fi haala tarmii siviil waarii juusii olaalle waraanni deemaa jiru kun siviil waarii miti wanni nama jechisiisu waan hin jirreef akka nama tokkootti waraanni gaggeeffamaa jiru kun siviil waariidha jechuutti namanaa jechuudha. Tole guddaa galatoome waan adduu kaastee mee rakkoo siyaasaa amma biyya keenya keessatti xaxamaa jiru kana waraanni furmaata ta'uu ni danda'a jettee yaaddaa? Waraanni rakkoo biyya saniitiif furmaata hin ta'u daranuma ammeessa malee abadan wanni sun rakkoo xaxama biyya sanii siyaasaatiif wanni furmaata ta'u marii siyaasaati. Akkuma isin hunduu beektan biyyattii keessaa'uu erga Prime Ministeriin kun gara aangootti dhufee booda dhawaataan gara diigamiinsaa fi gara bittinnaa'uutti deemaa jirti. Innis gaafa filame namtichi kun filannoo bifa dimokiraatawaadhaan uummanni filatee bakka san bu'e osoo hin ta'in humni TPLF falmii qeerroo fi warraaqsa qeerrootiin aangoo irraa kaafamuu isaatiin paartuma yaadi keessatti filamee namtichi kun gara dimokiraasiitti uummata akka ceesisu transitional government yeroodha akka mootummaa ceehumsaatti uummanni gara dimokiraasiitti nu ceesisa jee abdiirra kaa'e. Inni immoo dhawaataan abdii uummataa san gataa dhufe. Kana kan mul'isu akkuma gara aangootti dhufee tureen tokko fedhii paartiilee fi fedhii hawaasaatiin alatti paartiilee jirtu biyya san keessa maqaa sabaatiin tasochootu hunda bakka tokkotti walitti akka juusiitti walitti cafallaqee paartii takka biltsiginnaa dhaabee paartii maqaa sabaatiin osoo hin ta'in maqaa biyyaatiin sochootu jee hundeessee san qofaa miti itti fufee ammaas dhaabbilee siyaasa garagaraa warreen isaan dorgomu
warreen uummata bira dhageettii qabu akka fakkeenyaa yoon si kaase du'aa caaluu hundeessaa sababeeffachuudhaan paartiilee siyaasa Oromoo warra yoo filannoodhaafis gabbahan naan dorgoman jee yaadu hunda ammoo saniif haala mijeeffachuun duratti filannoo biyya sanii daangaa yeroo isaanii kan waggaa 5 kan heerri biyyattii kan yeroo dhumu heerri biyyattii kan koon barbaadne kan godhee akka isaaniif tolutti kanii filannoo akka dheerattu godhani filannoon dheerachuu qofaa miti sababa koovidiif dheeratte waan jiru heerri faayifatti osoo jiru tarmii aangoo heerri biyyaa kenneef san bira darbanii itti fufanii itti dabalee akkumaan kaasee ture du'aa caaluu hundeessaa sababeeffachuudhaan hooggantoota siyaasa Oromoo paartiilee siyaasa Oromoo warreen dhageettii qaban hunda ukkaamsanii mana hidhaatti galchanii erga waa hunda dirreen qullattee filannoodhaaf namni dorgomu hin jiru iddoo duwwaa irratti yoo dorgomne illee ni injifanna jechuu beekan paartiilee tokko tokko akkuma gaafa TPLF OPDO boccee bakka san keessee maqaa Oromootiin ittiin daldalaa turte san warreen dhaabbilee ifii sosochoosan tokko tokko bakka san kaayanii akka addunyaan isaanii hin taajjabne akka addunyaan isaaniitti hin kofalle godhuudhaaf amma filannoo gaggeessina jedhanii bifa saniin dhiyeenyumatti paarlaamaadhaan hojii 9 keessatti akka gaggeessan sagalee raggaasisanii kana yeroo jiru gaafa dabarsan san koovid nama tokko hin ajjeefne akkasumas haalli faffaca'iinsa koovidiis ta'ee miidhaan inni gaafa dhaqqabsiise baay'ee xiqqaadha. Amma yoo ilaalle immoo yeroo koovid lubbuu nama hedduu galaafachaa jirutti yeroo namoonni guyyaa irraa dhibee kanaan qabamanitti illee guddachaa jirutti mootummaan sababa tokko dhaba koovidii wajjis wal barree adeemsatti firraa itti finuun ni beeyna maal jedhanii waan nama quubsine tokko sababa godhanii filannoon akka gaggeeffamtu godhanii ammoo kana haa godhanii malee ifaan ifatti wanni filannoo amma kaasaniif hooggantoota siyaasa Oromoo warreen chaalenjii nu godha jedhanii yaadan hunda hidhuu isaanii mirkaneeffatan booda kana gabbaanii godhanii gara kaabaa gara waraana amma labsamee kanatti yoo dhufne jarri kun gaafasuma filannoo dabarsuun heera biyyattiitiin waliin bu'aa aangoo waan kana godhuudha House of Federation ta'e manni marii bakka bu'oota ummataatii fi manni marii Federationiitis hin qabu adeemsa deemame kana ni mormine jedhanii diidanii filannoo mataa isaanii gaggeeffatanii jarri filannoo mataa isaanii gaggeeffachuun sunis muummicha ministeeraa kanatti dhukkubbii mataa waan ta'e so wanni kun itti fufasanii jarri sun didee adeemsa isaan itti deeman kana dura waan dhaabbateef mariidhaan gatta'anii siyaasa biyya sanii rakkoo deemu jiru kana ammoo filannoon biyya saniitis filannoo mitii kun filannoo aleerawaadha jedhanii fi mirkaneeffatanillee itti gatta'anii marii siyaasaatiin akkamitti waan kana furuu dandeenya jedhanii steekholderoota warreen paartiilee siyaasaa dhimmi ilaallatu hunda ilaalcha keessa galchanii walitti fidanii mari'achuu caalaa abdii kutannaa bifa nama waraanaan malee mariidhaan gattaa'ee waa amansiisuu hin dandeenye tokko irra waan ga'eef fakkaata. Kanaaf bifa abdii kutannaatiin waraanatti galan malee adeemsuma kamiinuu yoo ilaalle biyya san keessatti marii siyaasaa irraa kan hafe waraansi furmaata tokkollee ta'uu jechuudha daran uummata dabittinnisu biyya san diiguu garaagarummaa uummata jidduu jiru bal'isu uummata walirraa haaloo bahiinsaa fi jibbanna babal'isuun caalaa waraanni inanii keessa biyya sanii furmaata tokkollee hin ta'u jeetii nama daraartu. Tole waan hedduu kaastee jirta guddaa galatoomii. Mee lolli Oromoo fi Oromiyaaf furmaanni inni qabu maali? Uummanni keenya waan kana akkamitti hubachuu qaba? Oromoo fi Oromiyaadhaaf lolli furmaata hin qabu. Ammoo Oromoon laal akkuma Oromoon jettu hattuun takka yeroo ifiif wal lolte keessa yoo sirra wal lolte keessa seenuudhaaf akka wal lolte beekuun gaarii. Uummanni keenya asirratti lola kana karaa hedduu laaluun nurra jira. Injifannoon jara lachuu nuuf midhaadha malee bu'aa tokkollee nuun qabu. Lolli Oromiyaa keessatti illee deemuu baatu jarri kun gaafachi injifatees gaddeebi'ee nuuf rakkoodha. Jarri kun loluuf dhaqees yoo injifatee gaddeebi'ee nuuf rakkoodha. So furmaata osoo hin ta'in Oromoon amma yeroo kanatti yeroo humni lama diinnan isaa wal dha'u kanatti naannoo ibii keessatti if humneessu sadarkaa jiraniin if jaaru hayyoonni Oromootis gattaa'ee mari'atee hegeree Oromiyaa fi Oromiyaa kallattii fuula duraa bocuu irratti wal mari'achuu fi qeerroo karaa qabsiisuu irratti xiyyeeffachuu irra jira.
ammanuuf Oromoon lola san keessa dhaqee ichitti dhiiga isaa qisaasee dhiiga sareef godhuu caalaa akkamittiin uummata kiyya bira dhaabbadda akkamittiin kallattii qabsoo fuula duraa kana uummata kiyyattiin isa waan juurra yaaduutu nurra jira. Sababni isaa lolli amma geggeeffamaa jiru kun baay'ee lola birmadummaa biyyaa yookaan lola heera kabachiisoo osoo hin taane lola namni dhuunfaa aangoo ofirra turuudhaaf fi akkasumas fedhii paartii takka keessaa warreen amma naannoo Amaaraa bulchineef hin jennu yeroo garagaraatti warreen dhaadatanii naannoo lafa namaa warreen weeraruu fi deemanii lafa namaa abjoochuuf illee abjuu qaban. Warreen abjuu qaban abjuu san dhugoonfachuudhaaf waraana geggeessanii ammoo dhallee Oromoo as keessatti abjuun isaa maal akka ta'e wanni mul'atu hin jiru. Abbaan achi keessa dhaqee ifajjeesee ala lolli kun Oromoodhaaf waan faayidaa takka illee hin qabneef Oromoon waan fi irratti deddeebinee teenyarratti xiyyeeffachuutu nurra jira yaadachuun qaba. Tolee guddaa galatoomii waan hedduu haasteetti jirta. Mee akkasumas lolli kun itti fufiinsa yookiin qaama lola Oromiyaa irratti banameen ibsamaa jira. Akkasuma mee karaa mootummaa yoo kan deebinu taane lolli kun lola walqixxummaati moo akkasumas sabboonummaa sabaa irratti waan banameen fakkaatu? Dhugaadha galatoomii gaaffii bareeda kaaftee lolli kun ifaan ifatti lola sirna federaalizimii biyya sanii diigee sirna unitary state sirna mootummaa gubbaadhaa hanga jalaatti hooggansa seentaraaliitiin hoogganamu san diriirsuudhaaf waan kaayame ifatti kuni jalqaba Prime Ministeriin akkuma gaafa gara aangootti dhufeen akkuma paartii akka reefu kaase paartiilee maqaa dhaaba maqaa sabaatiin hundaa'an kan maqaan Oromootiis kan maqaa Tigreetiis warreen Amaaraan socho'us Affaar Sumaalee godhu kana maqaa kana walitti deebisee bilisiginnaa gaafa hundeessan san amma booda namni maqaa Itoophiyaawii yookaan ammoo maqaa biyyaatii malee paartii Oromoon bakka bu'a jee namni tokko paartii Oromooti jee bakka sanitti sochii akka hin dandeenye wanni godhameef jalqabumarraa sirni federaalizimii sabarratti hundaa'e biyya tanaaf balaadha jee hayyoota fiinxaaleeyyii Amaaraa warreen amananii wajji ilaalcha ideoloojii akkasiisa biyyiis waan qabuuf kana balleessuudhaaf duulli jalqabaa jechuudha. Kun kan eegalames Oromiyaa irratti gaafa marii siyaasaatiif Oromoon gatteessee hooggansa siyaasa Oromoodhaa hundeessanii rakkoo Oromiyaa fi Oromoo keessa jirtu bifa saniin gatteenyee furra waldhabbii siyaasa paartiilee Oromoo jidduu jirtus as teenyee asif furra janii hooggansa siyaasa Oromoo gaafa gadhaaban isa kan diige. Namticha kana kan jaarmee san bittiinse. Maaliif? Inni sodaa aangootii fi nama bakka tana maqaa kanaan dhufeen irraa qabate yaadachuu malee uummata tokkoomsuu fi federaalizimii akka itti buufu gochuun dhimma isaarran turree jechuudha. Kana bu'uura godhachuudhaan lola waraanni adda bilisummaa Oromoo warreen fedhiidhaan qawwee hiikkatanii galanii dhiibbaan garaagaraa irra turtee miidhamni garaagaraa yeroo irra ga'utti waraanni gaara jirus galuu didee hooggansa fiilleedhaaf ajajamuu didee yoo gallees rakkuma waraana galisan eeggatuutu eeggata waan taateef qabsoonee qabsutti jechuun nurra jira kajuun bosonatti hafanii mootummaanis karaa nagayaatiin ammaas qoma ballatee harka ballatee afeeree mariidhaaf dhiyeessuu caalaa waraanatti fufee jechuudha. Waraana kanatti yeroo fufu waraana gaaraa lolutti fufuu qofa osoo hin ta'in paartiilee siyaasa Oromoodhaa warreen ilaalcha sirna federaalizimii kana calaqqisan warreen egeree biyyattii tanaaf federaalizimii sabarra hundaa'e biyya san ni fayyisa malee waa takka rakkoo keessan galchu jedhanii amanan warreen akka Jowaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa hooggantoota siyaasa adda bilisummaa Oromoodhaa Jaal Abdii Raggaasaadhaa warra akka Lammii Beenyaa Shuggut Galataadhaa himee fixuu danda'u hooggantoota baay'eedha warreen biyya saniif rakkoon biyya sanii guddoon gaafii sabaa deebisanii waan biyya biirratti namuu sadarkaa naannootti mirga heerri biyyattii biyya sanii uummata kanaaf kennee kabachiisuun furmaata taa'anii amanan warreen dimokiraasiin dhugaadhaa sirna federaalizimii kana qofaan dhufti jedhanii amanan taargeet godhuun eegalame jechuudha. Ichi waraanaan loluun gaara akkuma jirte gara Gujii gara Wallaggaa Oromiyaa kana kutaa garaagaraa keessatti waraanaan nama ajjeesuu nama fixuun akkuma jirutti itti fufee hooggantoota siyaasa Oromoo kan osoo lollimma Tigraay kun hin dhufin dura hidhatti galchanii jechuudha. Jara kunis kan hidhaman waa balleessanii waa takka godhanii osoo hin ta'in ejjennoo siyaasa yookaan political ideology prime ministeriitii wajjin paartii inni hoogganu wajjin
ilaalcha addaa waan qabaniif ilaalcha sirna federaalizimii tarkaanfachiisu kana waan qabaniif jarri sun akka hidhaman godhamanii jechuudha. Jara kan eega hidhan booda mootummaanis kan amanu eega jara asitti Oromoon deemu kan yoo hidhe ammaan tana sirna federaalizimii kana diiguudhaaf yeroon ka'etti qaamni na dura dhaabbatu yoo jiraate TPLF qofa jennee waan amananiif jechuudha. Amma waraana gara kaabaa irrattis dhaqanii wanni bananiif. Kanaaf lolli amma Tigraayitti baname kun itti fufiinsa lola Oromiyaa irratti gaggeeffameetis wanni jaamuuf. Asirratti Oromiyaa irratti humnaan cabsine hooggantoota isaaniitii siine amma booda paartii barbaanne heera biyyattii san akka barbaanne fooyyessinee akka barbaanne goonee sirna biyyattii san keessa sirna barbaannu sirna feodaalaa sirna Minilik piroojeektii Minilik kara dhaabe san galma gahuudhaaf Oromiyaa keessatti humni keenya nu dandeessisa jedhanii erga kaayyatanii booda kan yoo kana seenne biyya takka keessa jira humnaan ta'us khallattuma fedheen warri humna qabu kan dura dhaabbachuu danda'u TPLF jedhanii waan amananiif amma waraana keenya irratti dhukaasa bantee birmadummaa biyyaa kabachiifnaa olantummaa heeraa maqaa golga yookaan da'oo godhatanii waraana guddaa kan naannoo Tigraay irratti labsanii jechuudha. So kanaafuu waraanni naannoo Tigraay irratti labsan akkuma atuu haafte itti fufiinsa waraana yookaan lola naannoo Oromiyaa keessatti jalqabee waraana sirna federaalizimii balleessuuf gaggeeffamu. Waraana sirna feodaalizimiidha. Waraana sirna Minilik piroojeektii Minilik eegaleessan xumursiisuudhaati kan gaggeeffamu jiru. So kanaafuu ifaa jechuun waraanni Tigraay irra gaggeeffamaa jiru itti fufiinsa lola Oromiyaadhaa ta'uun isaa kanuma. Tole mee Oromoon lolaa fi hidhaa ajjeechaa dararaa isaan irratti gaggeeffamu jiru kana akkamitti ofirraa ittisuu danda'a yookiin ammoo waan uumame kanatti fayyadamuudhaan akkamitti qabsoo isaa tarkaanfachiisuu danda'a waan joomee ifanuuf godhe. Galatoomii gaafii gaariidha. Oromoon filannoon Oromoon qabdu uuma lama. Oromoon Oromiyaa irratti iftaatee falmattee qabsoo isaanii bifa qindaawaadhaan gaggeessanii bilisummaa gonfachuu fi ammoo gabroomanii sirnuma Minilik sirna feodaalaa sirna duratti sirna cunqursaa kan harkaa fi harma haadholee fi abboolee keenyaa muresan nurratti firra deebisanii duyda shiireessanii fi fudhatanii taa'uudha jechuudha. Wama lamaan kana filannoon isaan qaban. Kana wanjuu yeroo qabsoottis Oromoon maal gochuu qaba faduu akka Oromootti Oromoon kanaan duraas gaafa TPLF waggaa 27 waraana hanga funyaaniitti hidhatisan qabsaawaa turetti qabsoo karaa nagayaatiin gaggeessee lubbuu qeerroo meeqaatti gabbaree jijjiirama arra jan kana fide. Jijjiirama arra jan kana fidee warra Oromoodha. Tarii namni kun gaafii nan gaafa dunaa deebisuu mala jee bakka san kaa'ee jechuudha. Warreen arra goobanaa ta'ee Oromoo ganee duudetti gale kana. Oromoon qabsoon isaa guutamee haayijaak ta'ee amma rakkoo sirna dabre TPLF fi olii sirna hamaa. By the way, akka sirnaatti yoo ilaalle sirni TPLF namoota political figure ta'an namoota tokko namoota koorii ta'an miidhe namoota keenya hedduu cunqurse namoota hedduu ajjeese ammoo yoo ni baalaansii goonee ilaalle sirna TPLF keessatti Oromoon afaan fiitiin barate aadaa ofii calaqqisuu hin dhorkamne lafti tunteeti janii ittiin falamne rakkoon hin jiru jechuu miti iddoo tokkotti Oromoon kan afaan fiitiin barate aadaa fi calaqqisiifate sirna kana keessatti sirni ammoo ammaan tanaa biyya fiduudhaaf tattaafachaa jiru kun sirna afaan kiyya malee afaan kee afaanii miti jiru sirna aadaa tiyya malee teetii miti jiru sirna Oromoo fi Oromiyaa rikkognaayiz hin goone sirna Itoophiyaa ta'uudhaaf ati akka Itoophiyaatti lakkaa'amuudhaaf aadaa fi afaan saba tokko amantii takka duudhaa tokko hordofu sanii jechuudha. Oromoon filannoon inni qabu amma akka Oromootti yoo gabroome kana fudhatee gabrummaa isaatiin itti fufee aadaa fi afaan isaa gatee san piroojeektii Minilik tan ammaa biyyi deemuun tana akka galma geessu godhuudha. Inni lammaffaan ammoo akkuma kana dura gochaa ture. Qabsaa'ee tokko ta'ee humna fi ijaaree ammas sirna bilisiginnaadhaa sirna aangoo fi sirna dur deebisuu deemu kana dura dhaabbatee didee falmee aangoo irraa fonqolchuu qaba. Kana yeroo godhutti uummanni keenya karaa danda'e kamiinuu haa mootummaan maqaa fedhetti baasu
kaan shanii haa jeniini kaan akkuma TPLF madura jechaa turte terroristii haa jeniini waan fedhan haa jeniini humna kamittuu fayyadamee Oromoon yeroo mootummaan gabbahee qawweedhaan nama ajjeesaa jirutti uummanni self defensiidhaaf harkate taanaan qawweedhaan mootummaa sanis firraa dhorkuudhaaf seerri isa dhorkuun jiru jechuudha. Nama harkaan si dha'uuf dhufe harkaan firraa dhooyita, qawween si dha'uuf dhufe uleen qabaattuu uleen firraa dhooyita, qawween kasi dha'uuf dhufe immoo qawwee san qabaattee atillee yoo firraa dhooyiti self defensiidhaa jechuudha. Ifirraa ittisu. If ittisuun seera keessatti illee waan heeraa fi seerri biyyattii illee sii fayyamu. So uummanni keenya carruma kamittuu fayyadamee wal jaaree gurmaa'ee akkuma kana dura godhe abdii murachuun irra hin jiru. Kaabineen sadarkaa aanaarraa eegalee hanga sadarkaa federaalaattis ilaalcha uummataa burjaajeessuu fi waan takka sammuu uummataa chiit godhanii jiraachisuudhaaf wanni godhan jiraachuu danda'a. Uummanni keenya osoo waan akkasiisaniif abdiin kunne tokkummaa isaa jabeessee akkuma kana dura qindoominaan qabsoosaa finiinsee galma gaabilisummaa isaatiif falmachuu qabaadha yaadne fiyya daraartu. Tole guddaa galatoome waan hedduu kaasutti jirta. Mee hidhaa fi ajjeechaan bifa haaraan maqaa Abaaboo Shanee jedhuun guutuu Oromiyaa keessatti amma namarratti deemu jiru kun akkasumas Oromiyaa irratti wanti kun hedduu deemutti jira. Waan kana mee akka nama dhiyeenya hordofu jiru tokkotti akkamitti ibsita? Dhugaadha waan nama gaddisiisaati. Hidhaa fi ajjeechaan Oromiyaa aadeffamte amma bar Tigraay waraana biyyattiitti labsamee attentionii kennee fi namni waa'ee Tigraay irraa haasa'u malee Oromiyaan kan waraana irratti labsame Abiyyi akkuma gara aangoo dhufeen osoo bubbuleeni osoo nutuu gammachuudhaan Oromootu aangoo nu qabate jennee gammachuu keessaan bahin kutaaleen Oromiyaa Wallaggaa fi Gujiin waraana jala turte. Waraana komaandi poostiidhaan lubbuun nama dhaloonni ol deemu ajjeefamaa dubartiin bakka iyyutti gudeedamaadhaa haadholeen ajjeefamaa gidiraa hamtuuf saaxilamaa turan. Oromiyaa wal ga'e. Sunundi Oromiyaa xiqqoon osoo deemu wal ga'e. Amma sirni jiru sirna bakka argetti yoo mootummaa san faalleessite yoo faallaa isaa dhaabbatti hidhanii mana hidhaatti nama dhiisuu qofa osoo hin ta'in mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuu akka barbaadanitti nama hidhuu nama barbaadan kana maqaa barbaadaniin yakka inni hin qabne hundaan himachuu ibin yeroo manni murtii namoonni kun himatamee bilisa baase yookaan wabii eegeefillee murtii fi ajajni mana murtii tokkollee bakka dhabee sirna ambaagannanii kan gadi juusan sirna abbaa irreedha akkuma fedhetti afaan qawweetiin ka qawwee qabu akka fedhe godhuuti jechuu ka jiru. Addatti yoo fudhanne dhiyeenya kanatti Oromiyaa keessaa kutaa bahaa dhalootaanis garas waan ta'aniif odeeffannoo haala garas hin jirurraayis ni qabna. Hidhaa fi ajjechaan akkuma itti fufee jira akkuma Oromoota godinoota birooti. Addatti maqaa waraana bar Wallaggaa fi Gujiillee waraana adda bilisummaa Oromootu bakka tokko keessa socho'a waan jiruuni. Harargee keessa waraana adda bilisummaa Oromoo guyyaa tokko socho'e. Kan kana jedhanii qabatamaadhaan argisiisan osoo hin jiraatin maqaa Shanee jiruun Awwadaa keessattis Kombolcha keessattis Machaaraa keessatti Harargee lixaa Cirottis nama ifatti jeesu jiranii jechuudha. Miseensa Shaneeti maaliif akkuma gaafa TPLF wayyaaneen amma biltsiginnaa walloo ittuun gaafa aangoorra jirtu namoota ilaalcha siyaasaa isaanii adda qaban shororkee isaa fi abaa'oo jettee duulatti bantisan arra biltsiginnaallee nama ilaalcha isaaniin addaa qabu Shaneedha jechuun maqaan isaan moggaasaniif kun Shaneedha hundiina deeggara TPLFiti maal bar ka biyya keessaa bira kutee ka biyya alaallee nuti namoota ala kana jiranillee maallaqaan bitamtan akkana taatan maqaa garaagaraa namaa baasanii ittiin nama adabsu jiranii jechuudha. Gaafa TPLF san uummanni keenya rakkoo irraa argaa jiru agarre akka gara hargee baasanittis yoo ilaalle jechuudha. Uummanni keenya jimmaadhaan barimatamee ijoollee qeerroo badii tokko malee hanga urmii waggaa 18 waggaa 16 waggaa 10 itti murteessanii jira jechuudha. Badii tokko dhabatti namoota mana murtii godina Harargee Bahaa qofarratti namoonni himanni irratti dhiyaate namoota 200 ol jechuudha. San keessaa irra caalaa namaati kan itti murtaa'ee hidhaa waggaa 8 hanga waggaa 16 kan xiqqaa waggaa 3 illee itti murtaa'ee mana bala sirreessaa jiranii jechuudha. Mana hidhaa gaashiritti guuramanii jechuudha. Oromiyaa guutuu akkasuma namni 100 lakkaa'amuutu himatamee sirna kana jalatti gidiraa garaagaraa argaa jira. So
akka walii galaatti olaalle hidhaa fi ajjechaan tagaafa TPLF fiisan caalte malee ichirran xiqqaan arrabar dhugaadha gaafa TPLF warreen akka kaffaaloo kana miilarraa muraniiti gidiraa hamtuu mana hidhaa keessatti irraan ga'an arraba olaalle gaafa bilisiginaa kan bar daa'ima waggaa jaha wallagga keessatti kan miilli irraa muramee jira bar isnaayipariin daa'ima xiqqaa san qofaa miti dargaggoo miila isaa dhabee jiru jira sooshaal miidiyaa kanarra namuu ni arga kan miila dhabe kan ija dhabe kan harka dhabe kan dhala qabu dhabee jira jechuudha. Dargaggoo mana keessatti teessu nama nagayaa gabbaasanii maqaa shaniitiin kan ajjeesanii jira jechuudha kan namoota nama ajjeesu kanallee qaamni seeraaf dhiyeessu tokko hin jirre jechuudha. Amma waan akkanaa keessa jirti Oromiyaan. So ajjechaa fi hidhaan akkuma Oromiyaa kutaalee biraa jirtu Harargee keessattis bifa nama gaddisiisuu fi dhugaa dubbachuuf akkaan nama marartuun uummata keenya irratti bal'inaan adeemaa jirtu ta'uu isiiti daraartu. Tolega guddaa galatoomii waan hedduu haastee daawwattoota keenyaaf ifa gootee jirta amma gaafii fi deebiin keenya gara dhumaarra ga'ee waan jiruuf amma carraasiifiin kannaa yaada yookaan dhaamsa qabdu Oromoota biyya keessaas ta'ee biyya alaa keessa jiraniif gamanumaan dhaamsa keetii fi yaada kee dabarfadhu. Galatoomii daraartuu dhaamsiniin qabu maali? Tokko dhaamsa miidiyaa Oromootiif hin qaba. Miidiyaan Oromoo yeroo kanatti ajenda siyaasa waraana TPLF fi bilisiginaa jidduu deemu jiru akkasumas waa'ee xiinxala isaanii qofarraa halkanii guyyaa godhachuu qofa osoo hin taane hegeree Oromiyaa fi Oromoo irratti rakkoo Oromiyaa keessa deemu jiru irratti xiyyeeffatanii halkanii guyyaa hojjechuu akka qaban miidiyaalee Oromoon qabdu hundaafuu garanumaan dhaamsa dabarsuun barbaada. Inni lammaffaa immoo hayyoota Oromooti. Hayyoonni Oromootis yeroon har'a Oromoon keessa jirtu tun Oromoodhaaf yoo itti fayyadaman yeroo carraati yoommoo itti fayyadamuu dhabnee osoo itti yeroo itti nuuf kufaatii guddaa keessa gallu. So carraa kanatti fayyadamee hayyoonni Oromoodhaa tokko tahee walii gattaa'ee mari'atee Oromoo fi Oromiyaadhaaf maaltu mala maal gochuun nurra jira adeemsi qabsoo fuulduraa hoo garamitti nu eega tarii kuma fuulduraatti loobii gochuudhaan yookaan immoo advokeesii qofaan qabsoo tana ceesisuu ni dandeenya yoo dandeenya akkamitti yoo hin dandeenye falli nuti qabnu maali hajuu irratti gatta'anii marii godhanii qabsoo hegeree Oromoo fuulduraa akeekuu fi akka tarkaanfattu irratti hojjechuu turre jira. Dhaamsi biraa uummata keenya kabiyya jiran akkasuma qeerroodhaaf wanni dhaamu maali? Tokko hoggansi Oromoon qabdu hoggantoonni Oromoodhaa warreen dhageettii qaban warreen silaa Oromoon sagalee na bakka bu'anii jarri hoone qaama kiyya jeetti amanu hundi dhaada jira. Kan lamada mootummaan kun diraamaa ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa irratti fi hojjetee ajjeese qaamni hangammaatti ifaan ifatti itti gaafatamu jiru hin jiru. Ibin waa'een du'aa Hacaaluu Hundeessaatu dagatamaa jira. So uummanni keenya yeroo hunda dagachuun qabu waan tokko gizee taate qofa ka'anii falmatanii guyyaa kan deebi'anii galuu osoo hin ta'in hoggansi Oromoodhaa hidhaa jiraachuun itti mul'achuu qaba yeroo mara. Maal godheetiin hoggansa kiyya hidhaa irraa baafadhaa qabsoon ammoo maaltu na eeggata obboleessaa du'aa jira obboleettii du'aa jira abbaa isaa du'aa jira namni nagayaan bobba'ee galaan jiru namni nagayaan baratee yuunivarsiitii irraa galaan jiru bakka deemutti ajjeefamu jira. So namni rakkoo kana keessa gizee taa'utti callisee qaamni biraa tokkolleen kan irraa alaa jijjiirama naa fide yookaan dhufee qabsaawee bilisa na baasa jedhanii eeggatanii jiru jechuudha. Falmatee karaatti amane kamiinuu hidhannootti amane hidhachuudhaan kafalmii karaa nagayaatti nama najee karaa nagayaa saniin falmii addaawaa godhuudhaan kammoo lakki dinagdeedhaaniin dhaabbadhee uummata kiyya gargaaree uummata kana tinnisa juus garaa dinagdeetiin kan beekumsa qabuus beekumsa fiitiin tinnisee karaa bilisummaa fiitiif saffisu irratti gochuu ture jiraataa jechuudha. Uummata keenyaaf akka waliigalaatti kanaan dhaamaaf. Ammoo kadhuma hojjettoota mootummaa fi keessaa'uu poolisiidhaaf wanneen dhaamu keessaa'uu kaabinoonni hojjettoonni mootummaadha. Arraan tana warreen biyya jiru cunqursuu bira dabranii namoota biyya baqaa jireenya nagaa biyyaan baakees keessaa'uu namoota biyya Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa biyyoota guddatan keessa jiru. Uummata jireenya fi jireenya nagaa keessa jiru ichi TPLF bite. TPLF akkana godha.
ummata rakkoo bira kutee ummata biyyaa harkatti san laal midhaaniin isaa ta'u waan nyaatan gaafa dhaban gaafa dhukkubaa gaafa waan fedhe ummata bira dhaabbachuu jiru kana TPLF bitee ummata kana godha jettanii ololuu caalaa ummata keessaniif ummata keessaa baataniif laal dirgoon irra fudhatan ni dhumti jireenya irra jiran ni dhabama ammoo kan dhabamne ummata jireenya irraatiif jecha ummata fi rikkibuu caalaa ummata fi irratti gidiraa mootummaa gaggeessu hunda fudhachuu caalaa ummata fi cinaa dhaabbaddaa ummata keessaniif tinnisaa bilisummaa Oromoo kan fuuldura dhufuuf walumaan qabsaa'aa kan jiru poolisiin Oromiyaatis warreen qawwee baadhatee deemu qawween har'a obboleessa fi ittiin ajjeesan tun boruunuu sun ajjeeftii beekuu turre jiraata yoo kana beekan ammoo qawwee baadhatanii deeman tan obboleessa ittiin dhukaasuu caalaa nageenya obboleessa isaa ajjeesu diinnan obboleessa isaatti dhufu kanarraa qolachuu akkasuma immoo yeroo diinni Oromoo miidhuu dhufellee bira dhaabbatanii golga ta'anii fi irraa ittisuun dirqamarra jiru kanaan akka obbolummaatti dhaamaa fi akka waliigalaatti kanuma galatoomii darartu. Tolega jamaata guddaa galatoomii dhaamsa gaarii fi abdii namatti horu dhaamtee fi jirta. Mee ammallee irra deebi'uudhaan yeroo kee aarsaa gootee sagantaa keessummaa IB irratti nu hirmaachuu keetiif maqaa daawwattoota IBtiin guddaa galatoomin siin jedha. Ulfaadha galatooma warri IB jabaadha. Tolega daawwattootaa fi kabajamtoota keenya keessummaa IB qabannee kan isiniif dhiyaanne sagantaan asumarratti kan goolabamu ta'a. Hanga sagantaa keessummaa IB biraatti walitti deebinti nagaan nuuf tura.